Ibsaa Gammadaan jedhama. Abukaatoo Jawaarfaa fi namoota isaa waliin hidhamanii jiraniiti. Har'a namoota sadi taanee abukaatota sadi taanee Jawaar argannee turre. Jawaar Mohaammed, Abubakar Garbaa, Shaddii Tahaa fi Hamzaa Booranaa argannee turre. Akkuma beekamu kanaan dura manni murtii haala qabiinsa isaanii irratti fooyya'insi akka taasifamu jedhee ajajee ture. Har'a dhaqnee egaa wanti mirkaneeffanne qabiinsa isaanii irratti wanti fooyya'e hin jiru. Maayyuu waan adda addaatu dabalamee jira. Fakkeenyaaf obbo Jawaarii fi Abubakar kophaa isaanii hidhamanii kan jiran nama waliin arganii. Kun solitary confinement kan jedhamudha. Sirrii miti. Akkasumas maatii wal arguu irratti fageenya meetira 30 fi 40 gidduutti akka wal argaa jiranidha. Obbo Jawaarii fi Abubakar baay'ee rakkina keessa kan jiran maatii adda baafachuu irratti ammallee rakkoo keessa kan jiranii fi furmaata kan hin arganne ta'uu kan nuuf ibsanii jiru. Fincaaniin wal qabatee ammas ganamaa fi galgala qofa akka fincaaniif isaanii fayyamamu. Kana irratti manni murtii ajaja dabarsee kan ture yoo ta'es kan hin fooyyofne ta'uu har'a nuuf mirkaneessanii jiru. Akkasumallee bakki itti hidhamanii jiran beezimentii waan ta'eef qorri waan isaan rakkisaa jiru ta'uu nutti himanii. Shamsaddiin wal qabatee kanaan dura reebamee kan ture yoo ta'u ammallee dhukkubbiin kan itti dhaga'amuu fi hanga ammaatti yaala kan hin arganne ta'uu hubannee jirra. Yaala gaafachaa jiraatullee hin eeyyamamneef jechuudha. Hamzaadhaan wal qabatee ammas dhukkuba dhiibbaa dhiigaatii fi sukkaaraatiin dararamaa akka jiru himee jira. Qorannoon gaaffii yeroo dheeraa booda torban tokko dura godhamee fi akka turee fi qorannoon sunis qorsa kan hin kennineef akka ta'e ammas torbee tokko qorannoon godhamee prescriptionii waan tureef akkasumatti kan turee fi har'a yeroo jalqabaatiif qorsa kan argate ta'uu nutti himee jira. Ammallee dhukkuba faatiitii fi waan kolesteroolii wajjin wal qabatuun akka rakkoo argaa jiru nutti himee jira. Hanga ammaatti walumaa galatti wanti nuti hubanne maali haala qabiinsa isaaniitiin wal qabatee wanti manni murtii akka fooyya'uuf ajaje tokkollee kan hin fooyyofnee fi immaayyuu qabiinsi badaan tokko kan itti dabalame kan akka solitary confinement yookaan kophaatti hidhamuu akka namaa waliin argine gochuun kun kan irratti ida'ame ta'uusaa hubannee jechuudha. Turtii hanga ammaatti godhameenis qorannoon tokko kan hin godhamnee fi maaliif akka hidhamanillee kan gaafatamanii hin beekne ta'uusaa mirkaneeffannee jechuudha har'a. Egaa waan mana murtiitti deddeemaa jiru kana akka tartiibaan hordofnu jala deemnee akka hordofnu waan irratti gahaa jiru qabiinsa wal qabatee waan jiru kanaas miidiyaatti akka ibsamuu qabu hawaasa biyya keenyaa fi addunyaadhaafis maatiidhaafis kunuunsi ibsamuu akka qabu kana dhaabatanii jiru jechuudha.